raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Lola Oromiyaa buqqisuu fi Oromiyaa diiguu yooyyaa ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aa keessatti duula biyya Oromoo Oromiyaa diiguuf jecha duulaa fi weerara handhuura Oromiyaa fi gama daangaa Oromiyaatiin fiinxaaleeyyeen Itiyoo Amaaraa taasisaa jiran ilaalchisee waan qindeeffanne qabna. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun mo'anii gurmeechaa gammachuuti. Muuziqaa ce'umsaa kana booda itti dhiyaadha. Baay'ee Itoophiyaa jala deemtuu koloneeffattoota Awurooppaa ta'uudhaan humna qawwee koloneeffattoota Awurooppaa kanarraa argatteen sabootaa fi uummattoota gaanfa Afrikaa dhuma jaarraa 19ffaa keessa humnaan cabsitee seenaa fokkisaa akka harma muraa fi harka muraafaa raawwachuun akka ijaaramte seenatu hima. Bu'uurri irratti ijaaramtes afaan, aadaa fi duudhaa siyaasaa Habashaa yookiin kaaba Itoophiyaatiin waan ta'eef uummattoonni humna impaaratiitti dabalaman kabaja namummaa dhabanii akka garbaa gurguramaa, qabeenya uumamaa fi lafti isaanii saamamaa as ga'e. Piroojeektiin uummattoota kana walitti baqsanii Itoophiyaa afaan Amaaraa qofa dubbattu ijaaruuf biyya Faransaay fakkeenya godhatee wixiname sun waan galma hin gahiniif karoorri lammeessoo kan impaaratii Oromoorraa baraarutti yookiin Oromoorraa eegutti fuulleffachuuf dirqame. Tooftaa Itoophiyaan ittiin Oromoorraa baraaramtu yookiin eegamtu keessaa inni ijoon seeraa fi imaammata yoo ta'u, sochii kanaanis uummata tokkicha afaan, aadaa fi duudhaa qeenxee Habashaatiin dhange'ame gadi dhaabuuf jecha Oromoo adabsaa turan. Ammas kanumatti jiru. Oromoonni qaqqaaliin garuu biyya isaaniif jecha gatii lafaa, lafee fi lubbuudhaan itti kaffalaa turaniiru har'as ittuma jiru. Kan seeraa fi imaammata irraa hafe immoo humna faashistummaa fayyadamuun gabbarsiisudha. Keessattuu wanti dhiyeenya argaa jirru immoo waan Oromoon qabsoo hanga bara 1991 taasisuun gonfate humna qawweetiin duubatti deebisuun yaalamaa jira. Kanaafis qindoominni amma humnoonni siyaasaa fi waraanaa Habashaa kan mootummaa keessa jiran ittiin Oromiyaa irratti duulaa jiran kanaaf ragaadha. Akkuma beekamu waggoota 4 oliif lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Oromiyaa harka caalu keessatti deemaa jiraachuun ifa. Kan maqaa shanee jedhuun itti duulamaa jiru garuu uummata Oromoo hunda. Kan akka diigamuuf itti ololamaa jiruu fi laftisaa handhuuraa keessaa hanga daangaatti saamamaa jirus biyya Oromoo Oromiyaadha. Kanneen duula kana Oromoo irratti qindoominaan banan muraasa qofa tarreessuun ni danda'ama. Isaanis tokkoffaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, kan lammataa humna qilleensaa Itoophiyaa dirooniin deeggaramu, kan sadaffaa poolisii federaalaa, kan afuraffaa humna addaa poolisii Amaaraa, kan shanaffaa faannoo Amaaraa, ja'affaan poolisii Amaaraa, torbaffaan humna addaa poolisii Oromiyaa, saddeettaffaan milishaa gandaa, saglaffaan humna Shaabiyaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'an, kunis karoora armaan dura pirezidaantiin Oromiyaa fi Amaaraa ajaja muummichaatiin Oromiyaa irratti baafatan ta'uu qeeqamaa akka ture ni yaadatama.
dhugaa dubbachuuf nama walqixxummaatti amanu tokkoof Oromummaa fi lammummaa Itoophiyaa wal faana qabaachuun waan hin danda'amne hin turre. Mootummoonni dhufaa darbaa impaayera Itoophiyaa cunqursaa turan garuu kun akka hin taane gufuu ta'an. Awwaala Oromummaa irrattis Itoophiyaa lullattii ijaaruuf dhamaa uummata keenya dararaa turan ammas dararaa jiru. Gaafa Oromoon humna qawween cabirraa eegalee rakkoon Itoophiyaa Oromoo fi saboota adda addaa ta'uu lallaban. Seeraa fi imaammatas itti baafatan. Dhugaan lafarra jiru garuu faallaa ture. Oromoon rakkoo uume osoo hin taane rakkoo Oromootu bu'uura impaayera Itoophiyaa irratti ijaarame ta'ee hanga har'aatti Oromoo miidhaa jiraachuusaati. Warri Itoophiyaa tiksuuf waadaa waaqaa qabna jedhanii kijibaan deeman ammallee uummattoota biyyattii irratti sirna cunqursaa kan abboota isaaniirraa dhaalan san diriirsuuf carraaqutti jiru. Galmi isaanii immoo yoo danda'an impaayera Itoophiyaa tana guutummaa ishii akka isaaniif ta'utti bocuudha. Yoo dadhaban ammoo Oromoo biyya isaatirraa buqqisanii lafa Oromoo weeraruudhaan seera ala daangaa lafaa babal'ifachuudha. Kana milkeeffachuuf ammoo Oromoon hidhannoo Oromummaasaa hunda akka hiikkatu seerri fi imaammanni irratti bahaa tureera. Uummanni kun waan harkaa qabu afaan, aadaa, mala jiruu fi jireenyaa, tokkummaa, diinagdee, qabeenya uumamaa fi lafasaa yoo hiikkate malee Itoophiyaan hin jiraattu jedhanii waan amananiif hoggayyuu Oromoo irratti Oromiyaa irratti duulu. Silaa seerri bahu tokko dantaa fi fedhii uummata waliigalaatiif ba'a malee uummata tokko irratti qiyyaafatee waan uummanni sun harkaa qabu mala jireenyaa isaa hunda harkaa dha'uuf hin ba'u. Seerri Itoophiyaa garuu Oromoo Itoophiyaa irraa baraaruuf waan ba'uuf qajeeltoo kanaan baratamaa hin qajeelfamu. Fakkeenyaaf biyya abbootiin qabeenyaa gurguddoon kaabaa biyyattii qawwee fi meeshaa waraanaa gurguddaa nagadanitti mancaan meeshaa waraanaa seeraan alaa ta'ee seerri itti murama. Meeshaa waraanaa Oromoo irraa hiikkachiisuun silaayis waan waggoota 30 darbaniif raawwatamaa turedha. Meeshaa qonnaa fi aadaa Oromoo hunda seeraan alaa taasisuuf hojjetameera. Wanti nama ajaa'ibu immoo baroota dhiyoo keessa bakkoota hedduutti ulee shimalaa uummatarraa sassaabaa turuun ni yaadatama. Wanti raawwatamaa ture sun hunduu duula amma qindoomina guddaadhaan Oromoo irratti baname kana kan akeeku ture. Haala kanaan tibbanuma qofa uummata keenya harka duwwaa jiru irratti lola banameen sa'aatii 48 otoo hin guutin uummanni miliyoona walakkaa ta'u qabeenyaa fi biyyasaa akkasumas lafaa fi lafee isaatirraa buqqifamuuf saaxilameera. Kan ajjeefames hangan qabu. Qabsoo qeerroo Oromoo saamicha lafaa keessattuu maastar pilaanii Finfinnee mormuun jijjiirama fidus firiin qabsichaa waan butameef qabsoon Oromoof godhame sun humna Oromiyaa diiguuf qaama kamuu wajjinuu waltumsuu aangootti baasuun galmasaa hanqachuun ni yaadatama. Abiy Ahimad Oromummaa himatee erga aangootti ba'ee booda daandii irra dhufe san diiguunis jijjiiramichi fashaluu mirkaneessee jechuudha. Kanarraa ka'uun ejjennoon Abiy Ahimad kan paartii tokkummaa Bilxiginnaa jedhamu ijaaruutis paartii sabummaa irratti hundaa'e biyya diiga ejjennoo jedhurraa kan maddu yoo ta'u waan amma Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf karaa cirachuu akka ture himamaa ture. Kun immoo mirga sabaan gurmaa'uu ugguruu fi federaalummaa sabdaneessummaa diiganii hamma lagaa fi gaaraan Oromoo qoodutti ol guddata malee addawaayii tokkummeessuun qofatti waan daanga'u hin turre. Dura ODP diiganii Bilxiginnaa hundeessan. Sabummaan gurmaa'uu fi yaaduun waaltaa raggaxii jedhanii dambii tumatan. Ittaansuun uummanni bal'aan tokko naannoo tokko keessatti daangeffamee mootummaa naannoo tokkichaa jalatti buluu hin qabu, ji'oogiraafiin qoqqoodamuu qaba jedhanii dhoksaan murteeffachuun Oromiyaa addaan kukkutuuf karoorfatan. Karoorri sun karoora siyaasaa fi karoora waraanaa hammaataa ture. Hojii siyaasaa ittiin Oromoo qoqqoodan taasisaa erga turanii booda baroota dhiyoo asitti immoo Oromiyaa irratti waraana labsanii namoonni nagaa akka miidhamu tolchan. Wanti amma Oromiyaa addatti immoo lixatti ta'aa jirus waan yeroo dheeraaf irratti hojjetaa turan of ibsaa jira. Waraana Oromiyaa irratti labsame kanarraa kan bu'aa argatu warmatumsa Rooksadee tolfatee waggoota lamaaf uummata Tigraay fixaa turee fi lafa godina tokko ol qabate ta'uu yaadachiisuu feesisa. Jarri kun fedhii siyaasaa wal fakkaatu Oromiyaa irratti illee qabu. Tumsi Rooksadee jedhame kun tokkoffaa aangoo cimsannaa Bilxiginnaa, lammaffaa haaloo baannaa Shaabiyaa fi sadaffaa babal'ifannaa daangaa yookiin ristii illitoota Itiyoo Amaaraa yookiin leellistoota nafxanyaa kan hammatudha. Akkuma yaadatamu lolli Tigraay itti fufaa lola Oromiyaa irratti waggaa 4 dura banameeti. Lolicha yoo labsan Hiwaatii fi Oneeg Shanee dhabamsiisna jechuudhaan eegalan. Hojii isaanirraa akka argaa jirrutti kan cabsuuf karoorfatan uummata Tigraay fi Oromiyaa jechuu isaaniiti. Tigraay wajjin dubbiin araaraan qabamee kan jiru ta'us lola Oromiyaa garuu marii siyaasatiin furuuf qophii akka hin taane muummichii fi aangawoonni paartii Bilxiginnaa ibsaa turan. Gareen tokkoffaa fi sadaffaa aayidooloojiidhaanis waltumsuuf federaalummaa sabdaneessaa diiganii Itoophiyaa sabqeenxee ijaaruu abjootu.
Gareen lammaffaa federaalummaa Itoophiyaa jibbuurra darbee Itoophiyaatti maxxanee akka silmiitti dhoruudhaan itti dhimma bahuu barbaada. Ijaaruun fedhu diinagdeedhaan Itoophiyaa irraa fayyadamuu fedha. Akkuma namuu beeku diinagdeen Itoophiyaa ammoo parsantaan 60 ol Oromiyaa keessaa madda. Akkuma olitti jennee galmidhumaa jara kana sadanii Oromiyaa Finfinnee qabachuudhaan qabeenya yookiin lafa yookiin risoorsii to'achuudha. Furmaan isaa humnoonni mirga hiree ofii murteeffachuutti amananii qe'ee yookiin naannoo isaaniirratti humna cimaa ta'anii tumsa waloo cimaas tolfachuudhaan tumsa rogsadee Habashaa kana ofirraa ittisuu ta'uu hayyoonni akeekaa turanis rakkoo nama dhufe kun hafuu hin dandeenye. Warra lola Oromiyaa irratti godhamaa jiru kana labse keessaa gaafatamtoonni jalqabaa Nafxanyaa fi Izeemadha. Jarri lamaanuu tooftaa siyaasaaf jecha bakka lama jiru malee galmi isaanii fi hojiin isaanii tokkummaa Oromiyaa qoqqooduudha. Bilxiginnaan Izeemadha, Izeemaanis Bilxiginnaadha. Maqaa lamaa fi kaayyoo yookiin galma tokko qabu. Gareen Bilxiginnaa jedhamu kan maqaa Oromootiin aangootti bahe kaayyoo Oromoo ganee murna bakkaa fi eenyummaa himatu hin qabne with no consistencies kan maqaa Oromootiin aarsaa Oromoon kaffaletti dhimma bahe aangootti bahe akka ta'e waraana Oromiyaa irratti daboo waammatee waggaa 4 oliif gochaa jiru kana sirriitti ifa ta'ee jira. Federaalummaa sabdaneessaa diiguu fi sabboonummaa saboota abaanuunis akeekaasaa ta'us adda durummaadhaan kan hojjetan garuu Oromiyaa diiguu irratti akka ta'e Izeemaan ifatti dubbachaa jira. Bilxiginnaan ammoo hojiidhaan agarsiisaa jira. Ammas sanumatu daranuu ife. Rooroon alagaa Oromoo irratti kan baay'atuuf lafasaa fi bakka murteessaa kan ta'e handhuura impaayirattiitti waan argamuufi. Kanaan achi sabni bal'aan kun Oromoon guyyaa tokko daangaa alagaa ce'ee alaabaa dhaabbatee daldala hundeessee lafa alagaa dhaaleen beeku. Garuu alagaan Oromiyaa keessatti lafa fudhatee daldalatee jiruuf jireenya hundeessee alaabaa ofii dhaabbatee qoma dhiibee jiraata. Magaalaa Oromiyaa hedduu keessatti Oromoon alagaarraa mana jireenyaa kireeffatee jiraata. Kondominiyeemii mootummaa raabsullee Oromoon hedduun biyyasaa keessatti alagaarraa kireeffatee jiraata. Oromoon magaalaa Baahirdaar keessaa mana jireenyaa fi mana daldalaa qabaa jennee gaafachuu naafuuti kireeffatee jiraachuyyuu akka hin dandeenye ni beekna. Hoogganni Oromoo tokko wayita ofitti amanamummaadhaan saba isaaf dubbatu akka diinatti ilaalama. Shororkeessaa yookiin shanee jedhamee adamsama. Garuu Oromoon guyyaa tokko hooggantoota alagaatiin shororkeessaa jedheen beeku. Nan tuqinaa nan weerarinaa malee orma tuqee hin beeku. Oromiyaa diiguuf maaltu raawwatamaa jira? Wanti jaarraa tokkoof walakkaa dura handhuura Oromiyaa ciniine har'as ilkeensaa osoo handhuurarra nu jiru gama daangaa Oromiyaatiin illee lola Oromoo irratti labsee jira. Oromoon maal qalbeeffachuu qaba waan jedhuuf waa muraasa qofa haa jennu. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti wanti maqaa Addis Ababaatiin Oromoo irratti deemaa jiru waan Oromoo maqaa balleessee haleellaaf kaadhimaa jiru ta'uu mallattooleen mul'atan jiru. Finfinnee keessatti ijoolleen Oromoo afaan isaaniitiin akka hin baranneef jecha maqaa faaruun Oromiyaa hin faarfatamu alaabaan naannichaas hin fannifamu jedhuutiin bokorri cimaan ilmaan Oromoo magaalattiitti baratan irratti guyyaa guyyaan gaggeeffamaa jira. Babal'inni magaalaa Finfinnee keessattuu gama Finfinnee ba'aatiin saffisaan taasifame akeekni isaa magaalattii naannoo Amaaraa wajjin wal qunnamsiisuudhaan abjuu illiitota Amaaraa kan Bararaa jedhamu milkeessus akkuma itti fufettidha. Gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee mataa ishiitti irratti kaasaa ba'e ukkaanfameet lafa dabalataa qonnaan bultoota irraa saamuun Itoophiyaanisuun kutaa magaalaa lammii kuraa jechuudhaan saamicha lafaa itti fufe. Maastar pilaaniin Finfinnee haqame jedhamee ittiin aangoo yaabanis maqaa biraa magaalaa Shaggar jedhuutiin godina addaa naannessa Finfinnee hunda magaalessuu akeekkatee lafa qonnaan bulaa Oromootti hamoomachaa jira. Daangaa Oromiyaa dhiibuu gama Amaaratiin jirus yoo laallee bara bulchiinsa Bilxiginnaa kana baay'ate. Dhimmi kun karooraa fi qophii yeroo dheeraatti malee akka tasaa wanti eegalame hin jiru. Akka salphaattis waan dhaabbatu fakkaatu. Wanti banaa qofa yoo ilaalle Oromiyaa lixaa godina Wallagga Bahaatti duuluuf bureerran hidhattoonni Amaaraa Faannoo jedhamanii fi Liyyuu Haayiliin Amaaraa Oromiyaa seenanii bakkoota akka Kiiramuu, Gutteen, Giddaa Ayyaanaa fi Haroo irratti uummata keenya hedduu buqqisan, hedduus ajjeesan. Uummanni aanaa tokko guutuun guyyaa tokkotti alagaadhaan biyya isaatirraa buqqa'u jechuun Oromoof salphina guddaadha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraanis seenanii aanota akka Amuruu fi Jaardagaa Jaartee dhuunfataniiru. Godina Salaalee aanaa warra Jaarsotti uummata Oromoo nagaa 100 ol ta'u mootummaan diroonii yoo fixu finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa babal'ifannaa irratti bobba'an aanaa darraa weeraraa jiru. Kana malees hidhattoonni Amaaraa daangaa cabsanii Oromiyaa seenan kun kallattii hedduun Oromiyaa seenuun Naqamtee irraa kiiloomeetira 30 irratti daandii guddaa tokko qabataniiru jedhamee ibsamaa jira. Jarri kun magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, Bishooftuu fi Mojoo keessatti immoo gurmaa'inaa fi qophii guddaa qabu.
Wanti Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti dallaa ta'e tokko dallaalummaa jara Itiyoo Amaaraa kana Waaqaa fi Oromoo gidduutti dallaala ta'uu fedhu. Lafa Oromoo fi naggaadee lafaa gidduutti dallaala ta'uu fedhu. Ammayyummaa fi Oromoo gidduutti dallaala ta'uu fedhu. Magaalaa fi Oromoo gidduutti dallaala ta'uu fedhu. Dallaalummaan isaanii tun hojii otoo hin taane qaxxaamuraan dulloomudha. Kan ofii waa takka hin qabne ifaajee isaanii malee waanuma Oromootiin seeran alaa fi akka maleetti badhaadhuuf nu diinamsatan. Warra akkaa fi akka maleetti nutti galetu lafaa fi biyya keenya irratti dallaala nutti ta'ee akka nu wallaachise. Kun immoo falatamuu qabu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun akka biyyaatti itti fufuuf federaalizimii sabdaneessaa amma eegalte kana yeroo yerootti filannoo bilisaa fi haqaa gaggeessuun dimokiraatessuu qabdi. Federaalizimiin ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Federaalizimii akkamii nu barbaachisa jedhanii yaadota adda addaa kaasuun mirga ta'us qabsoo saboonni hedduun waggoota 50 darbaniif gaggeessanii firii argamsiise kana dheedhii taasisuun yookaan ammoo duubatti deebisuuf yaaluun impaayiratti gara diigamuutti kan geessu malee Itoophiyaan dullattiin lamuun deebitu. Mirgi uummattoonni ofiin of bulchuu fi sadarkaa giddu galeessatti ammoo waliin wal bulchuuf qaban akkan sarbamneen xiyyeeffannoon addaa humnoota harcaatota nafxanyaa bifa adda addaatiin of gurmeessaa jiran irratti godhamuu qaba ture. Isaan kun xiyyeeffannoo Oromiyaa irratti godhanii kan hojjetaa turan yoo ta'u maqaa saba tokkoo fakkeenya Abinii fi maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin fakkeenya Izeemaa jedhuun kan socho'an fakkaatanis galmi isaanii Itoophiyaa qeenxee durii deebisuu akka ta'e amma sirriitti ifaa dhufeera. Abin nutuu Itoophiyaa tolchee nutuu itti abbaadhaa jedha. Izeemaan ammoo siyaasa gosaa hambisuuf hojii hojjetu keessatti xiyyeeffannoon isaa hangafti Oromiyaa diiguu ta'uu qoma dhiibee nutti himeera. Santuu amma waraanatti jijjiiramee Oromoo fixaa buqqisaa jira. Hangni dirreerra jiru Oromoon siyaasa gosummaan gaggeessu. Oromoon uummata afaan, aadaa fi ilaalcha saayikooloojii tokko qabu kan lafa walqabataa addaan hin cinne biyya Oromoo Oromiyaa keessa yeroo hin yaadatamne baroota kumoota hedduu durarraa kaasee jiraachaa ture saba guddaadha. Kana malees sabni kun mala bulchiinsaa yookiin sirna dimokiraasii sirna gadaa addunyaaf gumaachee galmee hambaalee addunyaa UNESCO irratti galmeessisee jirudha. Walumaa galatti Oromoon lola hamaa keessa jira. Oromiyaan aggaammii hamaa jala jirti. Tokkummaan Oromoo lafee fi lafa Oromoo sagalee tokkoon tiksuun mirkanaa'uu danda'u qaba. Wanti dagatamuu hin qabne bakkuma jirru kana ga'uufuu lafee fi lafa meeqa itti dhabnee akka ta'edha. Lafa badee ni deebifannaa lafee cabeef gumaa baafanna malee kanarraa harkaa qabnu callisnee kennuuf hin dandeenyu. Jaalalas ta'ee jibbi alagaa martii lafa keenyaaf malee jaalala lafee keenyatiif akka hin taane ni beekna. Qormaata guddaa keessan karaa Finfinnee fi alaan ammoo gama daangaatiin Oromiyaa diiguuf warri mootummaa keessa jiranii fi mootummaan ala jiran wal qindeessuun nurratti labsaman kana qolachuuf wal cimsinee tokkummaan falmachuu qofatu furmaata. Oromoon dafee of baraaree Oromiyaa harka dallaalota lafaa fi nafxanyootatii baafachuu qaba. Falfala leellistoon Itoophiyaa dullatti ittiin deeman kan Oromoo lafarraa dugugaa jiru kanarratti Oromoon hundi dammaqee tokkummaadhaan dura dhaabbachuu qabaan dhaamsa keenya. Xumurree horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.